Hello, Nagaketi. Akkam jirta? Naguma Ayantu Tuluuti. Ayyee hojjettuu TV FIB'natti fakkaata. Ayyee oduu torbee garasii keessatti dabarsitan keessatti fake news jira beektaa obboleetti. Maal jettee? Oduu torbee darbee dabarsaa turte keessa fake news jira. Okay. Waan sanillee qulqulleessuu barbaanne ka si barbaanne beektaa communication irraa si bilbila. Oduu kamidha odicha oduu maaliiti? Odicha riippoortii ta'ee jira qulqulleeffachuu fedheen dursee si bilbile beektaa tuuti waan biraatti hin darbin dura. Oduu maaliiti brother? Wantichi oduma wanti politikaanatti fakkaata beektaa tuun qulqulleeffatin hojjette. Hello. Hello, Abit. Maa ka kolfitu mucha. Hello. Maaliif kofalta mana seeraa hojii seeraan hojjechaa jiraane. Ani sababa hojii seeraa hojjechaa jira. Maal godhama ishee? Hello. Maal si gargaaru? Hello. Maal si gargaaru? Waan na gargaartu tokkoyyuu hin qabdu maaliif natti kofalta koo waajjira irraan si bilbilaa jiraan siin jedhemi. Waajjira communication irraa tole yeshi. Akkuma maal si gargaaru hin jedhee. Waan na gargaaree si bilbileeraan jalqaba waan na gargaareen siin jeemoon. Commander wanti kolfaa jirti asiitti kolfaa jirti. Informationichi immoo dhugaadha beektu commander. Hello. Hello. How's good? Waajjiraas waliif construction irraa si bilbilaa. Engineering barattee jirtanii ati? Maaliin fiildii maaliidhaan ati kan eebbifamte? Mining? Engineering. Okay, akkam muuxannoo hojii qabdaa? Qabe yana. Okay, jechuun iddoo dorgomtee jirti CV kee gashitee jirta jechuu barbaadeen. Iddoo itti dorgomte iddoo baay'ee qabdaa jedheen. Akkam? Jechuun waliif constructionii beektanii? Nullee warqee namoota ijoollee mining engineering baratan walitti qabnee gujii keessatti gurmeessinee hojiitti galchuu barbaanne. Hojii sun immoo hojii baay'ee gaariidha. Hojii dafee siin jijjiiruu danda'udha. Maaliif mining construction gurmeessa? Waliif construction gurmeessa waliif mining engineering. Waliif construction irraan si bilbilaa jira. Achuma jalatti hoogganamna. Achuma jalatti hoogganamna Biqilaa. Oyi ammatti dhuftee galmaa hin dandeessaa? Bilbila kee ijoollee marraatti fudhannee dhengada TV FIB irratti si agarreetu ijoollee akkas akkasiitu gara hojiitti finnee yaanneetu. Erga yoomiti bilbilanii hojiin galtan waan jechuun jalqabeessa. Yeroo kadhannee dadhabna. Akkasin jedhamu yeroo baay'ee ijoolleen qoosaadhaaf isinii bilbilanii akkas jedhu Biqilaa utuu wal hubanne gaariidha. Maaliif kolfata Biqilaa hojiidha koo ijoolleen jiru koo gadi qabnee masi gashuu barbaanneeti malee hojii kana. Amma dhuftee booleetti argamna dhugaadha Biqilaa qoosaa hin jirru maaliif kolfita Biqilaa yeroo hundaa qoosaa qoostu isin ijoolleen kun maaliif akkas taatu? Animmaa baay'ee nagaa kooti Biqilaa utuu hojjettanii natti tola garuu mining engineering erga barattee lafa taa'uun qabdu jechuun najjootti dhalattanii ati? Najjootti dhalattanii? Achumatti galtee maaliif warqeen qotturee najjoon biyyaa warqee mini maal hojjetta Finfinneedha? Maatti? Maal hojii dhabaa wazawazuu waama jiruudha ni Biqilaa. Aduh, tidak mampu apa ni pernah tentara. Ojar kat dia tamu.
hojii argaddeetta? Amanni fudhadheen jechuudha. Hojiiwwan garaatti wasanee gara waan bakka dhumu. Ayyee Biqilaa waan kol piraanki gochuuf si gochuuf yaaleera garuu gara jalqabaa shawadamteetta gara dhumaatti dhuftee harka laachuu didde. Maali ko jalqaba mayuma gaafa jalqaba TV maqoon galchee bilbila maqoo lama fuudhanii bilbila hin qaban. Orri waliin. Nuti immoo waliif maayiningi immoo beekan immoo waliif maayiningi jiru waliif konistirakshinii sababa ittiin bilbila hin qabu. Ayyee guddaa galatoomi booniitu biraan si bilbilaa jira. Kol pirankii kutaa 45 irra galteerta. Kol pirankii kutaa 45 irratti si qabadeetu jira. Boonsaadha. Boonsa. Nagaadhani. Jirra kun. Ayyee guddaa galatoomi. Ayyee jaallattoota booniitu ba'e. Biqilaa Bantii abbaa Biqilaa Bantii nam beektu Facebook irratti beektu yeroo 365 keessatti meemoriidha. Inni gaa mining engineering baratee lafa jira gaa hojii dhabdummaa wasaatti qabeena wazannaan namitti inni diddee waan fedhee fi YouTube kana subscribe gochuun dagatina. Video kanatti taane pranki bareedaa tokkoon sinii qabadee jira. Prankicha sin daawwachiisaa jechuudha. Video kanatti taane next video kana taane jechuudha torban kana keessa. Kanaafuu YouTube kana subscribe gochuun dagatina like share follow hunda atrasu guyyaa gaarii.